Shalom nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu namoonni waaqayyoo sagalee kan dhaggeeffachuuf iddoowwan garaagaraa irra kan jiraattan biyya keessaa biyya alaa kan teessan sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf iddoo adda addaa irra kan jirtan nagaa waaqayyoo gooftaan isin gaafadhaa baga nagaa taatan nagaa keessaniin isiniin jedha. Waaqayyo sakaraa hundumaa nu gargaaree nu eegettu guddaa goonee gammannaa guyyaa har'aa karaa YouTube kana sagalee waaqayyo wal wajjiniin ilaallaa jenneetii murteessinee jirra. Kanaaf karaa kana sagalee waaqayyo wal duukaa dhaggeeffannaa isinis akka dhaggeeffattan abdiin qaba. Sagalee waaqayyo akka isin bira ga'u abdiin qaba. Waaqayyo gidduu keenya jiraan wajjin jira. Nagaa waaqayyo dabalee isiniif haa baay'atu. Sagalee waaqayyo tun dubbatin dura kutaa macaafa qulqulluu keessaa dubbiseen ergasii gabaabaatti kadhadheen kutaa kana wal duukaa daqiiqaa murtaa'e wal duukaa ilaalla. Akka jedhana dubbisa macaafa Iyyaasuu boqonnaa 14 lakkoofsa 6 kaasee kan jiruun dubbisa akkas jedha. Ergasii gosa Yihuudaa keessaa namoonni Gilgaalitti Iyyaasuu bira hin dhufan. Isaan keessaa Kaaleeb ilmi Yofunee inni Qenaazichi Iyyaasuutti hin dubbate. Inni dubbii waaqayyoo Qaadesh Barne'aatti waa'ee kootiif waa'ee keenya waa'ee kootiif waa'ee kee Musee nama waaqayyootti dubbate ati hin beekta. Yeroo Museen garbichi waaqayyoo Qaadesh Barne'aadhaa dhaqee akka ani biyyicha gaaduuf na erge ani nama waggaa 40 ture. Ani deebi'een wanta yaadatti qabadhee isatti hime. Obboloonni koo warri anaa wajjin achi dhaqan illee garaa namootaa hin sodaachisan. Ana garuu raawwadheen waaqayyo gooftaa koo duukaa bu'e. Musee yeroo sana kakatee ati guutummaatti waaqayyo gooftaa koo duukaa waan buuteef biyyi ati miilla keetiin irra ejjattu siif sanyii keetiif ijoollota keetiifis bara baraan dhaala hin ta'a jedheera. Amma kunoo waaqayyo akkuma waggaa 45 dura namoonni Israa'el lafa onaa keessa adeemaa utuu jiranii Museetti dubbate ture jireenyatti na eegeera. Kunoo ani har'a nama waggaa 85 ta'eera. Ani ammayyuu akkuma gaafa Museen na ergee sanaa cimaadha. Ciminatti, lolatti, gadi ba'ee ol galuuttis akkuman dur ture sana. Egaa biyya gaaraa isa waaqayyo na abdachiise sana anaaf kenni. Warri anaa qotaa achi akka jiran mandaroonni isaanis dallaa cimaa akka qaban ati yuubee gaafas dhageesseetta. Garuu waaqayyo yoo ana gargaaree ani akkuma inni jedhe achi isaan nan baasa jedhee jedha. Kanaaf mee daqiiqaa xiqqoo fuula waaqayyootti nan ka'adha. Yaa waaqayyo isa qulqulluu mudaa hin qabne waaqa abbaa keenya waaqa Abrahaam waaqa Yisihaaq waaqa Yaaqoob qulqulluu kan siin jedhan ergamoonni waaqarraa warri fuula keetti gadi gombifamanii roomanii si galateeffatan. Yaa waaqayyo ati sodaatamaadha ati isa guddaadha si galateeffannaanus maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqarratti lafarratti galanni siif haa ta'u. Anas gargaartee namoota sagalee kee kana dhaggeeffachuuf qophaa'anis gargaarteetta. Kanaaf galata siif ta'a maqaan kee yaa waaqayyo galatatu ta'aa fi ulfaadhuun siin jedha eebbifamin siin jedha dabalee daddabalee maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni guddaan siif haa ta'u. Egaa gooftaa dubbii kee dhaggeeffachuuf fuula keetti walitti qabamneerra sagaleen kun lafarra qilleensarras dubbii humna qabuudha jireenya of keessaa qaba dubbiin kun lubbuu qaba lubbuu namatti deebisa ribuuf foon dadhabe haaressee dhaabachiisa humna kan dhabeef humna ta'a dhukkubsataa fayyisa cabaaf naafa hafuuraaf foonii hiika maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kun lafa ga'utti fayyinni namoota bira haa ga'u lafa sagaleen kun ga'u nama sagalee kana dhaggeeffateef nagaan haa ta'u fayyinni haa ta'u boqonnaan haa ta'u aara galfannaan haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikamsi haa ta'u ayyaanni kee waaqarraa isaanii wajjin haa ta'u kana hundumaan goota ulfaadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin ergamoonni seexanaa qilleensaaf lafarra kan jiran kan hidhaman ta'an kan waraana mana ta'an afurri kee qulqulluun hunduma keenya eegu kanan goota ol jedhi maqaa Yesuusiin ameen. Sagalee kanatu oli wajjiniin ilaalla kutaa macaafa qulqulluu kana keessa Museen gaafa biyya lafarra deddeebi'aa ture saba Israa'el kana wajjiniin deemsa yeroo adeemaa turanitti Iyyaasuun Musee duukaa ture yookiin turtii Iyyaasuun Musee wajjiniin
ture keessatti yeroo xumura Iyyaasuun gara biyya lafaa kanarraa Museen biyya lafaa kanarraa socho'uuf jedhu adeemsa hojii akkaataa geggeessaa sabootaa waan isaan gochuun malanii maal akka raawwachuun malanii gorsaa geggeessaa yeroo Museen Iyyaasuu qaqqabachiisaa waan bor hojjetamu agarsiisaa yeroo ture. Anamma kutaa kana keessa dubbachuun barbaada gara booddee isaatti baay'een deebi'u. Akka edeen dubbadda mata duree garaan murteeffate darbee eebba dhaala edeen dubbadda. Garaan murteeffate lapheen murteeffate hafuurri murteeffate namni murteeffate tajaajilaan murteeffate amanaan murteeffate namni murteeffate darbeedhuma eebba dhaala. Hojjetaan murteeffate namni murtoo qabu darbee eebba dhaala edeen dubbadda. Amma waan eebba yeroo baay'ee lallaba waa eebba isa eebba in eebbifamtaa miti am sagalee sana jira sagaleen in eebbifamtee jira garuu murtoo eebba bira ga'uudhaan eebba argate garaan murteeffatu yoo jiraate eebba argate jechuudha. Egaani kutaa kana keessatti Iyyaasuuf Kaalebtuu wal duukaa adeemu turan. Iyyaasuudhaaf Kaalebtuu wal duukaa adeemanii saba Israa'el kanaanii geggeeffamanii akka biyya Kanaaniitti galaniif yeroo itti dhaamame yookiin yeroo Museen gara Kanaaniitti isaaniin ergee Iyyaasuudhaaf Museen akka godhan Iyyaasuudhaaf Kaaleb akka godhan dhaqanii biyya gaaraa isa Waaqayyoo isaan abdachiise ilaalan keessa deemanii ilaalan duuba amma goodaatti gama amma gamanaatti ilaalan gajjallaa amma gubbaatti ilaalan shiddoo jiru hundumaa keessa deemanii ilaalan kan ilmaanni sun achitti argan yookiin namoonni kun kan achitti arganii ijoolleen naaqotaa warri dhedheeroon ilmaan abbaan achi keessa hin jiraatu. Warri isaanii wajjin adeeman kuni waan nama ajaa'ibu keessaa sodaatanii dhugumayyuu Waaqayyo biyya Gibxii keessaa nu baasee biyya kana nu fida. Shinni biyya Gibxii kuni in caala inni isa kanatu isa biyya Gibxii caalee warri godhani. Sodaa guddaatutti gale ishaaddaan jireenya isaa keessatti namni obboloota koo namni yeroo hundumayyuu Waaqayyoon dhaggeeffachuurra Waaqayyo isatti dubbatu hin shakkaa jiraata waan ta'eef amanuu hin dandeenye jechuudha. Kutaa kana keessatti garuu Iyyaasuuf Kaalebii adeemanii erganii booddee Waaqayyo yeroo isaan gara Israa'elitti deebi'anii Waaqayyo Iyyaasuun Museedhaan akkeen Iyyaasuudhaaf Kaaleb garaan isaanii na duukaa waan bu'eef hafuurri koo isaan gubbaa jira biyya aannaniif dammaa biyya gaaraa isaan abdachiise dhaqee nan dhaalchisaa yeroo masanaa kaasanii murtoodhaan akka jedhatu turan gara seera lakkoofsaa boqonnaa 12 lakkoofsa 13 lakkoofsa 30 kaafnee na dubbisne. Garaan isaanii na duukaa bu'ee reede Waaqayyo namoota murteeffatanii hojii Waaqayyo dhaabatee hojii hojjeta. Amma gaa kutaa kana keessatti yeroo nama dubbise Iyyaasuun erga Israa'eliin fuudhee geggeessuutti ka'e booddee wanti ta'e tokko ture maaltu ta'e Kaalebtuu Iyyaasuu bukkee dhaqee gaaffii akkam jedhu gaafata. Ani biyya Waaqayyo hin dhaaltanaan jedhe sanan dhaal ani yeroon biyyicha dhaqee yeroo Museen erge nama waggaa 40 ture. Mucaa yookiin dargaggeessa waggaa 40 ture cimaan ture yeroo sana ijoollee waxaatii yookiin nama waggaa 40 keessa umuriin koo har'a garuu umuriin koo waggaa 45 dabalamee nama waggaa 85 ta'eere. Iyyaasuu naafatti yeroo gara annelaalle Waaqayyo waa'ee kee waan dubbate dhageessette ani Waaqayyo koo duukaa raawwadheen bu'e keessi koo Waaqayyo kootiif hin amaname Waaqayyos biyya gaaraa kan dhaqee dhaalu na godheedha. Kanaaf amma biyya gaaraa isa Waaqayyo na abdachiise naa kenne. Ijoollee naaqotaa warra gaaficha Israa'eloota ari'atan sana dhaqee ari'een dhaala iddoo koon dhaala eebba koon dhaala darbeen dhaala anammayyuu nama cimaadhe anammayyuu mataan koo harrii waraanaa baaseere jaarsa waggaa 85ti garuu ammayyuu an dargaggeessa nama jabaataadhe garuu ammayyuu an dargaggeessa nama cimaadhe anammayyuu nama guddaadhe hojjechuu hin danda'a lolee mo'achuu hin danda'a ba'uu hin danda'a deemuu hin danda'a garaan koos murtaa'aadha lafa Waaqayyo jedhe nan ga'a nan ittisin nan darban ittisin jedhe yeroo dubbachuutti kee argine jechuudha. Kanaaf gara murteeffate darbee borii eebba Waaqayyoodhaan handulloomaadhaan jedhe yeroo tokko namni dargaggeessi dulloomaan sammuu dulloomaan qalbii dulloomaan miila dulloomaan hojii dulloomaan yaada dulloomaan Waaqayyo garuu nuni jireenyatti yookiin yaadatti akka dulloomnu hin barbaadu. Kanaaf dulloomaa miti jedhe nan baana baase dhibba jechuudha keessa baay'ee gara gaaraatti ol bahee dhaqee inni anaaqota dha'utti ka'e rukutuutti ka'e reebuutti
tuttuke warra gaaficha garaa Israa'eloota raasarraa tuttuke warra garaa Israa'eloota rukututtuke hariyattuutuke dhaqeerra hariyee lafa Waaqayyoo isa dhaabachiisuu barbaade dhaqee dhaale Eebba Waaqayyoo nyaachisuu barbaade dhaqee dhaale harrayyuu garaa murteeffate darbee Eebba dhaala atis maqaa Yesuusiin darbee Eebba dhaal waan Waaqayyoo jedhe darbiidhaan ulfina Waaqayyoo darbiidhaan karaatti nafii darbiidhaan Eebbi kee qabamii darbiidhaan lafa jedhame gaarii darbiidhaan miilli keen dulloomin sammuun keen dulloomin qalbiin keen dulloomin hafuurri keen dulloomin hojiin keen dulloomin kakuun keen dulloomin maqaa Yesuusiin si dabarseera dhaqii dhaaliyatis obboloota koo namoonni garaa isaanii murtoo qabu lafa barbaachisu sana ga'u miilla miti kan barbaadu Waaqayyo laphee murteeffataa barbaada garaa murteeffataa barbaada Eebba argachuuf garaa murteeffachuu qaba jechuudha egaani darbeen dubbadhee dhaaba garaa murteeffatu maal qaba yookiin maal godha garaa murteeffatu maal godha tokko garaa murtoo qabu yaaddaan jiraatu yaaddessaa jiraata malee garaa murtoo qabu yeroo hundumayyuu garaa murtoo qabu yaaddaa miti sodaataa miti abbaa laalee deemuu beeka jechuudha abbaa dura isaa jiru beeka nama miti kan dura isaa yeroo tokko namoonni nama dura isaanii jiru laalaa deemu nama akkasii fira koo jira birrii qaba warqee qaba doolaara qaba misiraachoon sitti ba inni warqee irra doolaara irra caalu inni birrii irra miliyoona irra caalu dura kee darbeera ilmi Waaqayyoo shinni lafa Eebba keetiin sigaa misiraachoo darbiidhaanatis garaa murteeffatu yaaddessaa jiraata qilleensa yaaddessaa jiraata aduu yaaddessaa jiraata uumama yaaddessaa jiraata galaana yaaddessaa jiraata sodaa yaaddessaa jiraata du'a yaaddessaa jiraata isa du'a yaaddessee keetu wajjin jira isa du'arra tarkaanfatetu wajjin jira Yesuus Kiristoos mandira warra du'anitti gadi bu'e garuu achi keetti yaaddoomne yeroo tokko bartoota gooftaa jedhee bartootatu gooftaa Yesuus jira deemu tura bidiruu keessaa taa'u hundumti isaanii iyyuu achuma keessa jiru qilleensi bidiruutti kee raasutti kee Yesuus Kiristoos dudduuba rafa tureedha bartoonni duraa iyyuu buddura isaaniitii iyyuu jechuudha yaaddaa jiraatu etuma Yesuus wajjin jiru yaadda'u etuunni duukaa jiru yaadda'u ani garuu misiraachu tokkon sitti hima inni si yaaddessu dura keetii yaadda'eera inni si yaaddessu sammuu keerra yaadda'eera inni si yaaddessu hojii keerra yaadda'eera namni Waaqayyoo qabu yaaddessaa jira garaa murtoo qabu yaaddessaa jira macaafa Daani'eel boqonnaa 5:24 hamma 25 naalaalle achirratti argachuu dandeenya yaaddessaa akka jiraate yaaddessaa jiraate Daani'eel ko yaaddessaa jiraate maal yaaddesseedha mana keen dubbisa kutaa sana ariifadhee dubbisee keessaa ba lakkoofsa boqonnaa 5:24 irraa kaasee akka jira 24 irraa kaasee kan jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa kuticha yaaddessaa akka jiraatu garaa Waaqayyoon abdatu garaa Waaqayyoo sana kanaafis harkichi isaa bira ergame caaffanni kunis caafames meenee ta'e jedhe 5:24 irraa kaasee kan jirudha garaan sun yaaddaa akka jiraanne yaaddessaa akka jiraatu isuma caaffanni caafames meenee ta'e luufaanis kan jedhudha tureedha kutaa kana keessatti Daani'eel yeroo namoonni hundumtuu yaaddaan yeroo warri dhaqanii mootitti abjuu kuudha yaaddaan sodaataa dhaqan dhiphachaa dhaqan abdii kutaa dhaqan maal godhechaa dhaqanii Daani'eel waaqarraa dhagee sagalee fuudhee dhaqe waaqarraa dhaqee balbala mootii dhaqee dhaabate mana mootii kee dhaabate yaa mootii tee meenee ta'e luufaanis jedhaati gadi cabdeettaan si'uun sodaadhe si'uun yaadda'e atuun yaaddessitan isa Waaqayyo fide immoo si yaaddesse namni Waaqayyo yaaddessaa jiraata sodaachisaan oofumti isaayyuu haalli sodaatu qilleensa sodaatu rakkina sodaatu koronaan sodaatu dhukkuban sodaatu du'ayyuu sodaatu namni Waaqayyo yaaddessaa jiraata itti dabalee dubbadheedhaaf haalota ilaaleen jeeqama seera boqonnaa 14 lakkoofsa 13 amma 14 maalin jedhee haalota ilaalee yaadda'u haalota ilaalee sodaatu haalli isa sodaachisu hin jiru haalli isa yaaddessu hin jiru haalli isa xannaqu hin jiru haalota ilaalaan adeemu namni Waaqayyo ilaalee adeema malee 13 amma 14 dubbisa 13 amma 14 kan jiru dubbisa akka jedha Museen immoo saba sanan warra Gibxii warra har'a argitan kana deebitanii akka kanatti lammaffaa waan hin argineef hin sodaatina jabaadhaa dhaabadhaati har'a gocha Waaqayyo isin fayyisuudhaaf raawwatu ilaala amma Waaqayyo isiniif hin lola isin gabii argadhaa jedhe waan baay'ee sitti argachuu dandeenya
maali laalee yaadduu namni waaqayyoo yookiin garaa murteeffate haala laalee yaaddaan jiraatu garaa murteeffate qilleessa dhaggeeffate yaaddaan jiraatu haalota yaaddessaan jira nama garaa murteeffate ko murtaa'aadha Yesuus Kiristoos garaan isaa murtaa'aa waan ta'eef Phaawulos yeroo dubbatu garaa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadha garaan Kiristoos garaa murtaa'aa warri waaqayyoo wajjin jiraatanis garaa murtoo qabu kanaafi haala laalee danqamaa miti kutaa kana keessa sabni Israa'elii haala laalee nutti dhufaniiru warri Gibxii nurra ba'aniiru warri Gibxii nu nyaachuuf jedhu nu balleessuuf jedhu yommuu isa dudduubatti deebine namoonni baay'inaan har'ayyuu haalli dudduubatti deebise sodaan dudduubatti deebise dhukkubni dudduubatti deebise biyyi lafaa qabeenyi somni dudduubatti deebise misiraachoo sitti himaa inni haala irratti humna qabu inni haala caalee argamu inni haala gaarraa jiru inni haala olol inni qilleessa reejjete sokke inni mirga waaqayyoo irra taa'e fuula kee darbeera inni haala irratti ulfina isaa mul'ise inni haala reejjete inni sodaatiin garaa kee murteessi malee haalli sin danqu rakkinni sin danqu sodaa sin danqu yaaddoon sin danqu dhiphinni sin danqu rakkinni sin danqu hin darbama jedheera waaqayyo haalli sin qabu hin qabamtu ilaatiin qabamtu nama waaqayyo haalaan hin qabamtu haalonni dhaloota qaban sirraa cirramaniiru akkana bushe namoota amma argita kalamaffaa deebitanii akka ittiin argitanii sodaatiran hiishaaddainaan abeet ergaatu dhufe warra kaleessa argite warra dheengaddaa argite sana warra dur argaa turte dhukkuba argaa turte lola yaadduu aarii argaa turte warra si dhiphisan si lolan sana waaqayyo sirraa cufeera idadaabu xumurameera haala laalanii karaa booddee deemuun hin jiru nama murteeffatan argata sagalee kulilaa namoota murteeffatanii wajjin eebba darbaidhaan sabni Israa'el haala laalee yoo adda uliise eebba dhaaneera gamatti ba'eera galaana kutee ba'e galaana yeroo dhabu waan biraan misiraachoo sitti ba'atis kutii ba'i waan si qabe kutii ba'i mul'ata kee kan danqe kutii ba'i eebba kee kan danqe kutii ba'i Yesuusin atis kutii darbi hin qabamin haalota hin qabamin gooftaan koo sinaa eebbisu ayyaanni waaqayyoo guddaa siniif baay'atu sagantaa guyyaa har'aa asuma gubbaattannaaf yoo jaalala waaqayyoo ta'e yeroo gara biraa deebinee walii wajjin waaqayyoon kadhachuu hin dandeenya ittis fuumnee walii wajjin ilaalla gooftaan koo ayyaana isaa baraaf jireenya keessan irratti dhangalaasu haalaan hin danqamtan darbaa eebba dhaalaa darbaa ulfina waaqayyoo argaa darbii argi namoonni sagalee kan dhaggeeffataa jirtan dhukkubaan haalaan qabamtanii kan jirtan rakkachaa kan jirtan illaa kana booddee ergaan sii qaba yaaddaan jiraattu yaaddessaa jiraatta malee bo'aan jiraattu boosisaa boonaa jiraatta malee ol miilli kee ol ba'a qilleensa gaarraatti ol deema abbaa keetu ol ba'eetus ol baatee jiraattan siin jedha kanaaf garaa murteeffate qabaadhu laphee murteeffate qabaadhu keessa murteeffate qabaadhu dudduuba kee dhaggeeffataan deemin yaaddaan deemin sodaataan deemin inni hundumaa cabse fuula kee darbeera gooftaan koo sinaa eebbisu yaadni waaqayyoo siniif baay'atu eebbifamaa shalom